la kaudi da desensitize tayo. Kanarra kake magnitude of the killing. Kanarra kake namni kenya desensitize hajau sadarkan rangkaian kenya gitu. This is horrible. Toko kan. Lamaban. Umman ni kenya kumada mani lagi tu. Warang wajina lagi ke sa movie nama habu bale hundi lagi. Amal le puya ni tabla mati. Namni ga sawa to kamala ila ma. Ida men ga batam. Ab gago ni narku. Mati nira akara ke mungna ila mani. Habis korban zoni ke munjiru. Enggak dah ketti. Manne ni dah federal polisi federal wayya ka wale oromia ke setti Guantanamo ni be tadi ni kamar gina manjir oromia Guantanamo Ethiopia ta ke gitu. Karena mau kampi dia man walwaran oromia ke setti Tigray Amarat Parit Benishangul Gambia Kipu oromia tari nando Somalia ki alat Ethiopia butuh kesan di walwaran sendiri macam civil war is taking place. Civil war, tak kau walwaran si walau kuni kupati tidak ke hama kesiya kira-kira. Akabi, toko, sabab walwaran sani, 6 bulan rehat tu dia kesan tu kotan. 6 bulan tidak barang. Waktu lama bingkotan. Karena amar gara kabaji bingkotan. Karena apa bingkotan? Oromia lina okabu. Tak kampatan demo dicari. Kun hankina bidan nyata kesa tu lola yudre ni berasya kana lola tibitnya. Hankina bidan nyata hama umuran. Girenya kamale akakala umure girai. Kabira sabal waran sati. Daldal kamale ka padai. Daldalan nagel rakase olim video ka jota. Dan bidor rakase magalan ge padeo ka jota. Kami ser rakase nang ge padeo ka jota. Matamar rakase nang ge padeo ka jota. Ador rakase nang ge padeo ka jota. Sadarkan nage isa dingden karena tini sama ni ajeva kabe isa jalan aku batam. Sabab kanan sochil daldala bimaretu na mari bachi ni betu walla ke wa udat tanda de daldala walla ke tuana de pakka sama me biya da area me irregulars sa bi finne de bagade rakko ke sa jawi trade volume akkamale ge de ni sango kami lola yatu walwara sa yatu mallaka ibidan na mu yatu Baru zaman kana keset, tangking gua cau oleh sun, tayari gua cau tu resun, rasanya tu kama tu resun, malah kasih lakon nampol anak tawa bidu kam, malah kasih lah baratana bersisa dabalu kam, dare bali sufi kam, malah kasih lah kaya bali sufi kam, kandang tolju abu tu, warana nanti bahat ni. Lola kanan. Abeni numpati kamotumma Gandhi berbadaya jira Politalo ni daga mani jira Manne bermoda coba mani turan Oromia kesa cikova Baraton ni hamma bersanti sotu matan Kesa tu nana loli tu kana kesa ti Mana bermoda kesa mani jira Wanda na seriously udah cuma bahasa Omi hindi kidani kon namulan harkat bidang amma tidak syaril kau Bidan, woki baca bande, woki bukan baca bande namu. Gama bujin, gama wallan ga tiara. Namni mulai sabu berarti, kumpulan tuhen tuha boleh. Kenapa bagi kumpulan kamu rumah akamale macam ini? Umman ni milion syari all tahu. Sabalola ada. Kaba bilion tiga, dua bilion tiga, bilion tiga, ada tu lagu. 5 million people. Bukan driver. 6 miliyon kan adunya ra tokop pa ba mana ma digar tokop pa ba aku madarar to dulu sanit wan gari no son dai nama bukasu labar rawal bukasu era wal mancas ban tokop pa ba gitu namni bukai gargar sa barba 6 miliyon syam bukai ya tu 6 miliyon syam
hirkataa ta'etu namni miliyoona 5 barachuu dhiiseetu namni miliyoona 5 qotachuu dhiiseetu namni miliyoona 5 daldalachuu dhiiseetu namni miliyoona 5 biyya hiyyeetti irratti hiyyummaa miliyoona 5 dabaleetu. Sababa lola kanaatiin investimentii silaa biyya alaatiin nuti biyya hiyyeetti investimentii silaa biyya alaatiin irraa dhufuu mali. Silaa dhufee qabeenya uumamaa qabnu san wayyeessee dargaggeessaaf dalagaa uumee biyyaaf kaapitaala maddisiisee hiyyummaa nurraa hir'isuu qabu sun kadhuu ni dhufuu ni dhaabbate kan jirus deebisaa jira jechuudha. Sababa kanaan diinagdeen akka malee gadi bu'ee jira. Qoqqobbiin sababa lola kanaatiif sababa namni keenya dhumeen sababa biyyi namaa dhiitameen warri biyya san gargaarsan liqaadhaan bifa adda addaatiin doolaaraaf yuuroo paawundiin nu ergaa turan dhaabanii jiran. Diinagdeen biyya keenya yeroo ammaatitti gootaraa takka gumbii jalaa turan kan yaasu jechuun sababa lolaatiin jalaa yaasu kan gubbaan moomaa itti hin na'in kan guyyarraa hir'ataa deemtee gadi buutee jirti. Waan tokko asirratti gaafa namni ba'e birriin black market gabaa keessatti 61 dhufu birrii 61 doolarii tokko 61 dhufu har'a 82 jira. Baatii kan keessatti birrii meeqa dabale birrii 20 dabale. Kana jechuun mindaan namni tokko 2,000 yookaan kan taate gatiin isaa amma kan gadi bu'ee jiru 400 gadi dhagee jira. Kiraan manaa sanii dhagee midhaan sanii dhagee jira. Akka itti namni Finfinnee Adaamaa bakka adda addaa jiru nyaatee bule rabbumaa fi isaaf deemu. Maali waa'ee diinagdee isinitti? Sababa waraansa kanaatiin diinagdeen gufaa deemnaan uummanni keenya hiyyummaa hamaa keessa seenee waraansi kun daran hammaachaa caccaba hamaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa galaa waan jiruuf waraansi kun dhaabbachuu diinagdee kana suphuudhaaf barbaachisaa akka ta'e isiniimu. National security irratti dhiibbaa fidee jira. Sababa diinagdee kanaatiin garaagarummaan sharafa baankiitii fi sharafa black marketii jiru akka malee waan bal'ateef qaamonni adda addaa lammiilee biyya keenyaatii fi kanneen biroo maallaqa biyyattii diinagdee biyyattii maaliin buleet gochuudhaan biyya gara gaaga'ama hamaa uummata keenya gara gadadoo rakkina hamaa keessatti galchaa akka jiran hubachuun uummata keenyaafis mootummaafis barbaachisaadha jedheetiin yaada. Gaba siyaasatti diinagdee irraa baanee gara siyaasatti waggaa ceenu sababa ce'umsi kun ce'umsi qeerroon keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan itti wareegamee fide kun sababa haatii garraa bahuu isaatiin wal fixiinsa hamaa qofa osoo hin taane afaanfachii siyaasaa guddaan uumamee jiru. Hayyuu biyyattii hoogganti biyyattii wal jibbuun walitti gaarreeffachuun shira walitti qabuun wal balleessuuf deemuun biyyaaf uummanni keenya sadarkaa badii hamaarraa akka seenu godhee jira jechuudha. Hariiroon saboota akka malee uummatummaa'ee jira. Keessatti jiraachisutti akka durii miti. Finfinneen magaalaa ta'uu baate fakkaata. Wal shakkiin keessattuu summiin gara miidiyaatiin baroota dabre kana keessa godhama. Namoonni silaa gurguddaa jennu beekumsa qabna jennu miidiyaa irratti bayanii sabni tokko akka lafarraa xuruugamu saba xiqqeessuun hammeessuun jibba hamaa facaasaa turanii namni keenya uummanni keenya wal shakkii wal sodaa wal jibbiinsa hamaa keessatti turee jira. Rakkoo diinagdee irraa rakkoo hawaasummaa fi siyaasaa kana waggaa daballu gaagama hamaa nurratti uumee jira jechuudha. Biyyi tun yeroo nuti itti fincillu yeroo san duras ankar isteet yaadde beekamu. Naannoo sanitti rakkoo keessoon
cunqursaan gadi hoggaa jiraates biyya tasgabbii naannoo saniitiif wabii taate ture. Har'a garuu madda sodaa nageenyaa taatee mul'atti jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin biyyoota Afrikaa keessatti olaantummaa gurguddaa qabaachaa turan. Egypt, Nigeria, South Africa waliin Itoophiyaan Afuraffaarra turte jechuudha. Afran keessaa turte. Har'a biyya dippiloomaatiikali isolated taate. Biyya addunyaan akka rakkootti ilaala. Biyya addunyaan har'a bobbolu facaatee eeyitu taatee jirra jechuudha. Kan hoggaan jawwaaqqa waan fagoo kanatti ilaalina. Waa'ee uummata keenyaati jechuudha. Uummanni keenya rakkoo hamaa keessa seenee jiru. Ka'umsi madda kanaa maali? Maddi gaagama kanaa hundaa maali yoo jenne dhugaa walitti ta'e. Ce'umsi sun kararra maguun sirna abbaa irree EPRDF booda sirna abbaa irree haaraa uumuudhaaf hawwuun muftii mufannaa wal shakkii gadoon turte mariidhaan fayyisanii karaarra deemurra olaantummaa ilaalcha tokko olaantummaa garee tokko biyya irratti fe'uudhaaf hawwuun walitti fachuun wal waraansa kanatti geessee jira. Yaaliin sirna federaalizimii biyyattii sirna saboonni haatiqqaatu haa guddatu ofiin of bulchuudhaaf hawwii ittiin qabaachaa turan san diiguudhaaf godhame biyyattii gara tokkummaatti osoo hin ta'in saboota gara tokkummaaf jaalalatti osoo hin ta'in akka adda fagaatanii fi dabrees wal waraana godhee jira jechuudha. Wanti silaa malee wanti silaa hawwaatu 2018tti Itoophiyaa durii deemne osoo hin ta'in hariiroo hawaasummaa sooshaal kontiraat haaree kan sabdaneessummaa yookiin immoo daayivarsitii ummatoota biyya sanii hubannaa keessa galchuu. Sabaaf sablammoonni biyya sanii qeefii irratti of bulchaa biyya immoo akka qooda isaaniitti akka baay'ina isaaniitti akka kumaata isaaniitti aangoo diinagdee biyyattii adda qooddatanii silaa wal bulchuu qaban. Sanirratti hayyuun biyyattii hooggansi biyyattii wal mari'atee wal hubatee biyya ceesisa jennee yeroo hawwaatu irratti sirna kaleessa uummanni keenya itti fijila ofirraa buufise deebiillee dhubeessine jechuun yaaliin godhame sirna durii sanillee finne sirna haaraallee akka hunda gufuu guddaa nuti ta'ee jechuudha. Kun gara mootummaa qofa miti. Na dabalatee hayyoonni biyya sanii hooggansi biyya sanii kan saba keenyas dabalatee kan saboota biroo carraa guddaa 2018 uumame san ilaameedhaan wal mari'achuudhaan walii obsuudhaan wal kabajuudhaan rakkoo wal gidduu qabu gadi baafnee uummata keenyatti facaasuu osoo hin ta'in rakkoo waliin qabu gadi baafnee orma duratti wal saaxiluudhaan osoo hin ta'in osoo wal dhaga'uun jiraatu taate wal kabajuun osoo jiraatu taate hooggansa irraa kaasee hamma gadi wal wannaan osoo kan jiraatu taate rakkoo kana keessa hin seenu turre jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e yeroo har'aa kanatti odeeffata gammachuu isinii himuu danda'u. Uummanni keenya haala hedduu nama gaddisiisu keessa beelaaf ajjeechaa dhumaatii hedduu keessa buufamee jira. Haala nama sodaachisu haala halkan hirriba rafuu nama dhorku hamaa keessa gallee jirra uummataan. Abdiin xiqqoo mul'attu ni jirti immoo. Abdiin xiqqoo mul'attu maal isiin? Yeroo nuti mana hidhaa turretti televiziyoona mootummaa ture manni hidhaa televiziyoona qaba. Wanni halkanii guyyaa halkan hoggaa inni ministeera kaa'atee televiziyoona qabate wanni agarru fila ta'u qura ta'u dabsisa'u camsifa'u qabna jechuudha. Rakkoo biyyattii garaagarummaa biyyattii jirtu hunda
dubbiin osoo hin taane boombiidhaan muruudhaaf yaalii godhamaa ture. Isin warra sooshaal miidiyaa qabu miti. Warra televiziyoonaa fi reediyoo qabu akka malee suukanneessaa ture. Yoota shanan dabre kana keessatti yoo xiqqaate rakkoon biyyattii lolaan akka hin furamne dabsisa'u cabcifa'u bakka takkaan akka namaan hin geenye qabatamaan waan mul'ateef gama mootummaatiinis gama adda addaatiinis hafuurri nagayaa hafuurri marii nageen nu baasa jedhu qonna irrallee dhuguu baatu bakka irraa dhufellee dhugu dibbee waraanaa gadi hir'atu abdii namaa oolu. Gama kaaba biyyattiitiin lolli hamaan akka gabaasaan tokko wajaanitti kun nam kuma 500 hafa miliyan ilma namaati bakka geessani. For no reason waan senseless ta'e waan namoonni kudhanii gad bareetanis laaffamuu danda'an waan hoggansi biltiginaa namni shanii hoggansitti shan taa'ee osoo waliin bareete furuu danda'u namni miliyoon 500 ol itti dhume sun yoo xiqqaate yeroo illee taatu lolli dhaabbate ummanni Tigraay ummanni kaaba Amaaraa ummanni Affaar kabeelaan dhumataa jiru sun gargaarsi ga'uu fi eegaluun sun abdiin nu gadi. Haa taatu garuu abdiin kun guutuu miti. Yeroo kaaba biyyattiititti ummatatti abdiin horamee gargaarsi gahaa jiru kanatti qorichi gahaa jirutti Oromiyaa jiddu galeessaatti Oromiyaa kibbaa fi lixaatitti wal waraansi akka malee hammaate namni miliyoon tokko ol qeessaa irraa buqqa'ee guyya guyyaan namni du'aa hidhamaa ajjeefamaa daldalaan qeerraa buqqa'aa qonnaan bulaan lafasaa qotatu hanqatee keessa irra kanaaf haala wal makaa keessa gama biraatiin hawaasni keenyas hawaasni addunyaas wal waraansi kun dhaabbachuun biyyattiin turree nagaa irratti deebi'uun barbaachisaa akka ta'etti hubatamee bara dabre yeroo ilaalatan biyyoonni garaagaraa akka waan mootummaan federaalaatii fi mootummaan Tigraay kilabii Arsenaaliif Maanchestar ta'anitti gamaa gamaa dhaabatanii harka dhaabanii Dann darf ich Akka kubbaa lamaati. Akka diima kubbaa lamaati. Itu lebih lisan. Wanti argaa turre. Biyyoonni qaamoleen hayyoonni silaa araara buusuu qaban, nagaa buusuu qaban yeroo tokko tokkorra ga'anii harka dhayaa turan. Misaa'ila itti kennaa turan, diroonii itti kennaa turan. Bitaanaa dhufu, dirooniin dhufaa ture sun. Taankiin dhufaa ture sun. Dachii keenya irratti uummata keenya bitaa ture. Amma hammi sun xiqqoo gasheetuudhaan biyyoonni hedduun wal waraansi kun gantaa isaan naannoo sanii ni qabne jedhanii yaadan kan inni malee kan gara fuulduraa tarkaanfachiisu akka hin taane waan hubatanii sagaleen yaalli biyyi gara nagaatti dhufuu qaba jedhu jabaatamaa nu gara qaba. Erga ni dhaabee dubbachuu baannus dippiloomaatota hedduu dubbisee wanni abdiinatti hoore biyyoonni ollaa keenyas taate biyyoonni fagoorra jiran yeroo ammaatitti biyya keenya keessatti araarri nageenya akka bu'uuf deeggarsa kennuudhaaf waan qophaa'an fakkaata. Rakkoo nutti himte nu gaddisiifte mataa nu dhukkubsite falli maalii oonaan jettan yaad takkaa lama nan qaba. Dhukkuba tokko fala barbaaduudhaaf dura sababa dhukkuba natti fide san amanee laalee fudhachuun itti barbaachisaadha. Wanti irraa ka'amuu qabu ilmaan Oromoo wanti irraa ka'amuu qabu akka Oromoottis akka sabaaf sababni biyya saniittis xurreen waggoota afran dabre irra deemaa turre tan dogoggoraa akka ta'e baaburichi Hajiija irraa bahee qilee keessa deemaa akka ture
amananii fudhachuu irraa tokko kan karaa kaleessa irra deemamaa ture biyyi fi uummanni keenya balaa hama kammaa reefu isin tarreesse kanaa ol hammaate keessa seenuu akka danda'u hubatanii liqimsu hawwii fedhanillee kan qabaatan taate yaada fedhanillee kan qabaatan taate akkaataa waggoota lamaan waggoota sadan afran kana itti deemnaan ji'oonni afran waggaan as deemu akka irraa hammaatu ila waxabajjiin 2020 barri nuti hidhamne hamatu waxabajjiin 2021 Didam itu hundarra hamaa ture yeroo namni ilmi namaa akka baalatti harcaa ture waxabajjiin diidamii lama xiqqoo irra fooyyee qaba saffisaan lola kana dhaabne diinagdee gumbiin isin jalaa dhoote kana qooyibuu danda'uu baannan diinagdee gumbiin isin dhumbaawwamaa itti naqamaa hin jirre tana waa itti faranji namni itti hin cimmiftu godhuu baannan lola itti humnaan caamsaa 2023 nuu as jiraachuu dhabuu dandeenya akkanatti mareetuu dhabuu dandeenya. This is a very serious. Kanaaf we must acknowledge the dangerous path, the dangerous situation we are in. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Hoggansarraa kaasee hanga dargaggeessa daandii irra jirutti karaan irra jiru haalli irra jiru hamaa akka ta'e. Keessattuu gama mootummaati mul'ataaf hawwii fedhan isa kan qabaatan taate biyya san keessa Itoophiyaan irraa dhufe san keessatti Oromiyaan irraa dhufe san keessatti amma bada lolaan qawween humnaan sirna abbaa irrees jaamu hin danda'amu olaantummaa yaadu tokkotti fiduun hin danda'amu garee jaalatan ofitti qabanii gareetiin barbadeessuun hin danda'amu ila madamsas bakkee liyoon hojjuma jiru garagaraa biyya kanaaf saba kanaaf ummata kana baraarraa jedhanii yookaan amanan taate poolitikaan damassasuu poolitikaan xaraarrabuus bu'aa akka buufne beekanii irraa of sirreessuun barbaachisaadha. Kanarratti olii galu. Karaan irra deemamaa ture dongoraa jennee oolota. Biyyattiin haala hamaa keessa akka jirtuu fi hammaachaa akka deemu. Guyyarraa guyyaatti haalli dinagdee siyaasaa biyyattii hammaataa akka deemu yoo kan hubannu taate. Falli jiru maali? Falli jiru nagaya haqa just peace fiduudha. Maaliif nagaya biratti haqa just peace maafiin jedhu. Nagayni gosa lamaa jiraachuu danda'a. Nagayni tokko abbaan irree tokko olaantummaa qawweedha. Caasaalee biyyattii to'achuudhaan alaaf keessaan gargaarsifama buyuudhaan namni tokko akka irratti fincile akka Kooriyaa kaabaa kanatti cal godhee bituu danda'a. This is negative peace. Kuni nagaya humnaa kan gubbaan isaa nagaya keessi immoo roqaa jiru keessi isaa bilchaataa jiru kan keessi isaa ibiddi dambaa jiru. Ka gaafa tokko dhoo'ee mootummaas biyyas uummatas gubuu danda'a. Zabana EPRDF, zabana EADF, zabana wayyaanee san negative peace ture biyya keenya keessa. Deemee dhoo'ee rakkoo amma irra jiru kanarraan galte. Nagaya haqaa jechuun maali? Just peace jechuun maali? Nagaya dhugaan keessa jiru. Nagaya humnaan eegsisan osoo hin ta'in seeraan eegamu. Nagaya seerri gubbaa itti gadi fe'amu osoo hin taane seerri mariif walii galtee sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya sanii keessatti godhamu irraa dhufu. Nagaya haqaa just peace jechuun nagaya humnaan osoo hin ta'in dhugaadhaan irreen osoo hin ta'in malaan wal cunqursuun wal ajjeesuun osoo hin ta'in wal hubachuudha
fiduudha ammaa barbaachisa. Akkuma reefu siniche waan reefu si tarreessa. Nagaa haqaa fiduudhaaf dura lola kan fide waldhibdee namoota lamaa akkas akka hin taane yookiin immoo yaadni tokko bara wanti sun osoo hin ta'in structural violence akka ta'e. Kana jechuun hawwii namoonni sirna bira baay'ee ta'uudhaaf qaban hawwii gareeleen tokko aadaa isaanii afaan isaanii dantaa diinagdee isaanii nagaa irratti fe'uudhaaf godhan kan ammoo humna mootummaatti fayyadamanii warra ukkaamsuudhaaf yaaliin godhamu haqa jallisee lolatti akka nu geesse amanu. Kana erga amanne booda nagaa haqa qabu. Nagaa tokko humnaan gadi cabsu osoo hin ta'in. Nagaa tokko hidhatee fuulii hiikkatee jilbifatee isa kadhatu osoo hin ta'in. Nagaa namu wal mariidhaan seera irratti walii galeen abboomamee hoogganamee ittiin deemu fituun barbaachisaadha. Waa'ee nagaa hoggaa dubbatu akka jawaalittis akka kaafaa'uttis we are talking about just peace. Nagaa sirni abbaa irree afaan nama dhugaame miila nama sakaalee hidhatti nama guuree qawwee manatti nama qabee osoo hin ta'in nagaa dhugaan sabaaf sablammootaa keessatti argamte mirgi namoota dhuunfaa kabajame dantaa waloo waliin itti deebisan jechuu keenya akka ta'e hubatamuu barbaachisaadha. Nagaa dhugaa yookiin immoo nagaa haqaa fiduudhaaf homaatu barbaachisa. Akkuma reefu jeetti ammallee gaheen guddaan akka mootummaa jiru. The ball is in the court of the government. Mootummaan karaan waggoota lamaan sadan afran dabran kun ittiin deeme biyyattii gaagama buusuu irratti qooda arbaa kan qabu mootummaan. Abbaan qooda arbaa qabu kun nagaa buusuu irrattis qooda arbaa fudhatee biyyattii wal waraansa keessaa baasuudhaaf murannoo onna irraa dhufu qabaachuun murannoo onna irraa dhufte qabaachuun murannoo san immoo jechaa fi gochaanis in words in deeds jechaa fi gochaanis qabatamaan deeggartoota isaatittis mormitoota isaatittis warra isaa waraanus ummata biyya keenyaatiif ummata addunyaattis qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Gareelee hidhatanii isaan lolaa jiranii wajjin mari'achuudhaaf haal duree tarreessuun turan waan hunda kan tursu nagaa jechuudha. Gara mariitti seenuudhaaf murannoo qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Murannoo kanatti aansuudhaan isa harka dhahina biitii bakka harkatti dhaani jirtu biitii bakka wal dhaggeeffata jirti. Jiruu kiyyatti akkan amma akka yeroo kanatti akka yaadde jirti. Akka amma kanatti saba keenya saba sablammoota biyya saniitiif ummatoota biyya saniitiif I have never been as scared as today. Waaniin argurraa waaniin dhaga'urraa waan biyyoota akka Siiriyaa akka Liibiyaa akka Yaman keessatti ummatoota mudaterraa qabudha. Haalli amma jiru yeroo itti harka wal dhoosisan yeroo itti wal faarsanis yeroo itti wal arrabsanis yeroo itti wal dhaggeeffatu yeroo itti wal hubatan keessa waan jiru. Kanaaf uummatarraa hoo mootummaarraa reefu lama kaayatii jira tokkoffaa nagayaaf murannoo qabatamaa agarsiisu afaaniin qofa osoo hin ta'in gochaan kana keessaa hidhamtoota gallakkisu hidhattoota isaan mormanii wajjin nagaan fudhachuudhaaf haal duree malee waamicha dhiyeessu akkuma kaaba biyyattiitti godhame Oromiyaa Benishaangul Gaambeellaa keessatti humnoota wal lolaa jiru wajjin amma booda poortaadhaan osoo hin taane humnaan osoo hin taane daneedhaan gaaddisa jalatti quranna jedhee ergaa dabarsuu irraa eegamu. Uummatarraa hoo isinirraa hoo Oromoo madaa baay'ee akka qabdan qabdi. Gadoo baay'ee qaba. Garuu immoo haalli irra deemamaa jiru kanaa jiruudhaan gadoon teenya gatti keenya dachaa tokko. Kanaaf
hamma danda'ame gamaa gamanaa dhiibbaa gochuudhaan humnoonni wal falmaa jiran, humnoonni wal waraanaa jiran gama nagayaatitti, gama diriirii takkaan negosheetinitti akka dhufan deeggaruu tokko kana. Lammaffaa biyyi sun hariiroon ummatoota keenya keessa jiru, hariiroon gareelee hawaasaa adda addaa keessa jiru